Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube. Jira jirtuu nagaa keessanii maatiiwwan koo alhamdulillah nagaa kooti. Mana kana yeroo lama waan akkasii gurgurtaaf dhiyaate YouTube irra beeksiseen ture. Manni akkam ta'e gurgurame moo yaa'u mana abbaan ijaarrate isiniin jedheen ture. Gurgurame moo akkamitti jira eessa gahee maalirra jira isa jedhu inshallah. Akkasuma immoo namoonni mana biyya biraa teessanii banagaraachillee biyya biraa ta'anii qofa miti namumti biyya keessaa yoo informationii barbaada jechuudha. YouTube irra galeeti wantoota garaagaraa meeshaalee garaagaraa waa baay'ee kan inni ilaalu gurgurtaa manaallee akkasuma miidiyaarraa informationii baay'inaan kan argamu miidiyaarraa yeroo ammaa waan barbaadne waanuma biyya keessa teenyee beekuu hin dandeenye miidiyaa kanarraa beekna. Akkasii gaa hordoftoota koo namoonni keessatti biyya biraa teessanii amaanaadhaan nama waa hojjechiifataa jirtanuu namoonni moosiitti hojjechiifachuuf jirtanuu mana ijaarsisuus haa ta'uu finishingiis haa ta'uu wantoota garaagaraa inshallah gatii waa xiqqoo tokkoo isinittanii maa girgiddaa chaakii jibsamii gibbii axiriisaa wantoota garaagaraa inshallah akkasuma immoo nagaa wantoota baay'ee inshallah hangan beekurraa kan isiniif ibsu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Viidiyoo kanallee laayikii godhaa barakallahu fiikum. Egaa kan argaa jirtanuu saaloonii isaa ture jibsamii kornisiin jalqabamee haala sanaanii kuni koolidarii isaati. Yeroo sana keessoo mana kanaallee hin waraabne lafti dukkana ture. Garuu keessoo manichaa akkana ture. Amma garuu gurgurtaaf miti abbaadhumatu dhiisee itti galuuf sirreeffataa jira. Kun mana bicuudha yookiin kilaasii ijoollee kilaasii keessummaa manyitaa dhaabahame yookiin immoo otoo manyitaan seeniin koolidarii irraa silti lixama. Jikee kunoo manyitaan isa kana barrii mataasaa qaba. Garuu ammallee barriin itti hin gaxxamamne. Akkasuma gaa kornisiin isaa kunoo haala kanarra gahee jira. Ganaa hin xumuramne innis sichi diizaaniin itti baha. Egaa girgiddaan isaallee kornisii booda girgiddaa chaakiin. Amma girgiddaan isaa girfiidhaan garafamee jira. Sana irraa mammadeessanii girgiddaa chaakii jibsamii godhu jechuudha. Girgiddaa chaakii. Akkasii hordoftoota koogaa kun manyitaa isaatii yeroo akkana baanu kun gadi bahaa barrii yookiin ol lixa barrii isii bicuudha. Egaa kana fakkaataa kun immoo French doorii isaatii yeroo gadi bahamu yeroo lixamu yaa argitaniittu. Kun immoo guyyaa biraa isaatti egaa hamma ta'e kornisii jibsamiin irraa qalalli godhamee girgiddaa chaakiin jalqabameera. Akkuma argitanuu barandaa kornisiin isaa jibsamii galee jira. Keessoon isaas illee girgiddaan isaa chaakii godhameera saalooniin. Innaa kun akka kanatti bixbix jedhee jira. Inshallah hanga xumura mana kanaa maalirra akka gahee akkamitti akka qajeelee birrii meeqaan akka kun godhamee waan jedhu hundasaa inshallah isinitti hima tokko tokkoon hordoftoota koo viidiyoo kanarratti illee yoo viidiyoon irraa dheerate viidiyoo biraatiin inshallah isiniifan fida. Yeroo manni hanga ta'e ammas irraa sirraa'ee bareedee jedhee waan adda addaatiin waan haaraatiin inshallah kan isiniif fidu ta'a. Kunoo amma saaloonii girgiddaa jibsamiin mabraatiin illee keessoo gaggaleera. Mabraatii jechuun egaa jimlaayitiin namni kornisiidha yeroo godhamu jalqaba mabraatiidha kan qaqaxxalamu. Akkasii kunoo koolidariin isaallee jibsamiin baheera. Akkuma argaa jirtanu jibsamiin isaa bahee jira. Maashaallah. Egaa manicha walumaa galatti kifilii meeqaa mana qodaa mana bicuu fi manyitaa saaloonii kifilii 4 qabaa walumaa galatti. Akkasii gaa kornisiinis jalqabamee kunoo hojjetamaa jira. Inshallah gatii kornisii walumaa galatti alanni dhumeedhe manni kuni finishingiin isaa walumaa galatti girgiddaa chaakii kornisii meeqa akka fixee hunda isaa inshallah kan inni informationii isaa kan inni isiniin biraan gahuu ta'a. Akkasumallee laameeraatu gaxxamame malee mastawtiin ganaadha. Mastawtiin isaa sigaa meeqa akka ta'e meetirii tokko meeqa akka ta'e inshallah kun argitanii haala kanaan girgiddaan isaa mammadeeffama jechuudha. Maaliif kun mana qodaa isaati.
maaliif jennaani hingarafame awwala hingarafame gatii ta'eef isarratti yoo jibsamiin sim jedhamee godhamee hinga gadhiise jechuudha booddee opophoseetti kaa kanaaf jalqaba haala kanaan girgiddaan isaa mammadeeffamaa akka inni sirriitti qabuuf jechuudha jibsamiin ala chaakii godhamu. Akkasuma mabraat sirgaa taanii duraan irraa yeroo lissinii irraa godhamee ture ammasii ድጋሚ ኮርኒሲidhaaf jecha ammas ማብሪያፍ ማጥፊያ ሶኬtii garagaraatti daddabaluuf meeqa akka inni fixee akkasuma mabraatii isaa ampooliin isaa meeqa waa hunda inshallah kan inni isinitti mutaa hordoftoota koo akkana gibbiin isaa kana fakkaata. Axiriin kun illee yaa ugaa mukaa akkuma abbaan barbaade mukni magara cimaa dadaadhaanis yoo ta'e magaras yoo ta'e inni akka abbaan barbaade muktii jechuudha. Gatiin harkaa qorqorroon tokko birii 100 kan inni rukutamu. Qorqorroon immoo yeroo hammaa kana jechuudha qorqorroon numti andeenya bareedaa jedhamu birii 415 waan akkasiitiin gurguramaa jira yeroo hammaa kana soma hadhaaf kaleessaa kana jechuudha. Akkasii kaa hordoftoota koo naagaan rabaayeen keessanii biyya fagoo teessanii nama firas ta'ee nama biraa waa hojjechiifattu gatii ta'eef dirqama informationii isin barbaachisa ka maashaallah ganaawwanni baay'ee wantoota kana beeksisaa jiranii haala salphaa ta'een wantoota baay'ee informationii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Maashaallah bareedduudha. Egaa hordoftoota koo jalas namoota 2-3 kan informationii kana barbaadu yoo jiraate jedheetanii inshallah isin fayyadee nabdii qaba. Akkuma argitan ukaa ammallee yaa ugaan sirraara maletti hin galamne gibbeen isaa keessi kana fakkaata. Innaa kan biraa immoo jechuudha safara mana kanaati kan baay'ee tokko namatti tolu. Yeroon duraan mana bebbeeksisaa ture namoonni baay'een safara ho'aa bareedaa karaa daarii waan akkasii jettu jechuudha manooriyaadhaaf. Tokkoffaa gatiin isaa hin jabaata. Lammaffaa immoo karaa daarii maalluu godhala manooriyaadha asfaaltii daariini manooriyaadhaan da'um akkana waan keessoo galaatu bareedaadha. Maaliif karaa daarii yoo ta'e waca makiinaa waca waan wantoota adda addaa qilleensa qulqulluullee hin argannu jechuudha. Subhaanallah sammuun keenya illee nagaan ta'u qilleensi qulqulluun illee hin jiru. Kun immoo maashaallah safarri isaa baay'ee tokko bareedaa das namadha jechuudha manooriyaadha. Safarri akkana jechuudha karuma fuulduraaf namoonni sichi lafas ta'e mana bitattanu dirqama bakka karaa daarii ta'uu qabanatti fakkaatu manooriyaadhaaf barbaachisu yaa isin caala beekee fi miti akkuma nama tokkotti yaada mataa kootii ibsachuudhumaaf inshallah malee yaa ugaa hundinuu akkuma mircaa abbaati. Karaa daarii yoo nigdiidhaaf jecha ta'e nigdiidhaaf qobaatti yookiin karaa fuulduraattis kireeffachuu dandeenya. Malee manooriyaaf bakka hojii karaa daariin in ulfaata xiqqoo mana akkasitti bituu walitti jechuudha. Gatiin isaa hin qabsiifamu. Akkasii gaa hordoftoota koo akkuma argitanuu safarri isaaanii fi Helewaanaan karaa manichaa deemaa jirra ture. Innaa safarri isaa kana fakkaata maashaallah baay'ee tokko bareeda das nama jedha bakka safara tsatta kan jedhee wacni makiinaa afurri biinzeelaa wantoonni garagaraa hin jiru jechuudha. Qilleensi isaa baay'ee tokko nama hawwata namatti tola. Qilleensa qulqulluu arganna jechuudha. Innaa manooriyaadhaa fi safara akkanaati gaariin akka yaada kootiitti jechuudha. Amma ta'e karaa na jiraatu karaa yoo wayii makiinaa galchuu baajaajii galchuu haa jiraatu malee manooriyaadhaa fi karaan daarii barbaachisaadha natti fakkaatu inshallah. Egaa hordoftoota koo dhiifamaa gatii wantoota garagaraa isinitti himne inshallah viidiyoo biraa isiniif hin qabadhee dhufaa. Daqiiqaan dheeressu jedheetanii girgiddaa chaakiin isaa sala dhume korniisiin isaa sala dhume wantoota hunda jechuudha informationii isaa hunda kan isin biraan ga'uu ta'a. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi